Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beleewwan kiyya kanneen bakka garaa garaatti nu hordofaa jirtan, kanneen YouTube Riyoo Shaafii irratti nu hordofaa jirtan, nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti isin ga'u isiniin jecha. Ati yeroo baay'ee har'a barumsi keenya yeroo baay'ee sagalee miidhagaa kana sooshaal miidiyaa irratti gara waatsaappii gara feesbuukaa tiktook jalatti sagalee miidhagaa kana yeroo dhageesse ni hawwita akkamiin akkas godhatan jettaa garuu aappii sana argachuu hin dandeenye ta'a. Har'a sagalee akkam miidhagu sagalee akkam bareedu jechaadha. Sagalee makee kan dassiitti jedhu kan akkamitti miidhagu aappii ajaa'ibaan sii qabadhe dhufe garuu muuziqaadhaan sirbaa hin jedhu yaa'anii walaloo garaagaraa beeksisa garaagaraa yoo maxxanfachuu jettan xirrii yoo godhachuu jettan yaa'anii sagalee keessa waraabanii voisii akkam cheenji isinii godhatanii jijjiiru jechuudha obboleewwan kiyya. Isiniif qabadhee dhufe nafaana bu'aa asumaan immoo hubachiisan qaba warroonni viidiyoon kee guutuu yuutuubii jala hin jiru feesbuuka irra hin jiru naan jettanii hin jiru feesbuuka irratti xiqqoo maxxansinaa hundisaa cuftisaa yuutuubiin jala argattan viidiyoo guutuu yuutuubiin jala argattan na hubadhaa obboleewwan kiyya. Viidiyoo guutuu yuutuub kee jala seentanii Riyoo Shaafii jettanii yoo barreessitanii bakka barreeffamaa sana gad tuqxanii jennaan wagganni gadi garagale liinkii sana tuqxanii dhaqxanii buufattanii obboleewwan kiyya isiniif hagaluu dibkirishin jechuun sana viidiyoon guutuu yuutuubiin jala hin jiru guutuusaa viidiyoon guutuun feesbuuka jala hin jiru guutuusaa yuutuubiin jalatti ilaalaa yuutuubii jalatti nu hordofaa inshaallah isiniin jedha obboleewwan kiyya. Asumaanuu warroonni gaafii na gaafattan gaafii keessan hedduun waatsaappii isiniif hin dhiyeessa inshaallah. Ammoo wanni isinii galuu qabu warroonni waa'ee haakiitiif na gaafattanii namoonni hedduun na gaafattanii jettanii haakiin muummadoo yookiin faaxe haakii tuma isin hin barsiifnu haakii an dhugaa rabbiin isinitti himaa warri haakii jawaala tokko guutummaatti nama to'achuudhaaf laaptooppiidha kompiiteeratti guutummaatti nama to'ata. Jawaalli kun akka taphetti haakiin godhu garuu aappiin takka ni jira irra hedduun kan isin fayyadamaa turtan kijiba sun. Kanaafuu immoo aappii nama haakii godhee atamma faaxee tokko haakii gootee duddubbasii waan isiin argin tokko misxirasii hunda baruudhaaf yoo isinitti agarsiisuun nurratti khalaxa deemaa rabbiin biratti aybii hin ta'u waan ta'e jennaan obboleewwan kiyya inshaallah. Akkasi inshaallah dhimma haakii kana haakii garuu guutummaatti to'achuudhaaf ilmoo ofii yoo ta'e malee wallaalaa jechuudha. Garuu namni dudubbeetti haakii godhattee haadha manaa siin taatu abbaa warraa siin ta'u yaani guutummaatti ifaan ifatti dhugaama walitti deeman gaariidha isiniin jedha obboleewwan kiyya. Yoo haakii gochuu barbaaddanii iimeela walii kennaatii yoo wal shakkitan iimeelaan wal hordofaa karaa iimeelaatiin gaariidha isiniin jecha obboleewwan kiyya. Har'a waan aappii kana isinii qabadhee dhufe nafaana bu'aati inshaallah akkaataa isin sagalee keessan jijjiirattan isin agarsiisa. Haga barumsa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum gara barumsaatti. Obboleewwan kiyya erga barumsaa walitti deebine kanneen gama hundaan na hordofaa jirtanuu aappii har'a isin agarsiisu pilaastoor keessaa buufattanii pilaastoor keessa seentanii voice change yoo jettanii aappii kana ni buufattanii barreessitanii angaruu dibkirishin booksii isinii ka'a. Dibkirishin booksii jala jechuun akkuma yuutuub seentaniin Riyoo Shaafii sarchi godhaa isiniif hagaluu obboleewwan kiyya. Booda piroofaayilii keenya akkana gad tuqaa akka tokkoof harkaan Oromoo kiyya booda bakka viidiyoo jettu kana akka tokko tuqaa san booda aappii kana argattanii aappii kan hin jedhe kana argattanii san gad tokko tuqaa san booda barreeffamni kun dhufeera laayikii tuqaa san booda barreeffamni kun wagga dhufe xiyya kana argattan jedhee yaada akkasuma wagga ta'u gad tuqaa wagga kana gadi garagalee jira jechuudha. Gadi garagalee jira liinkii jechuudha bakka liinkii aappii jedhe kan kana laa dibkirishin booksii jechuun kana ajjalaa buufattan dibkirishin ajjalaa buufattan liinkii immoo akkasuma tuqxanii liinkii wagga tokko akkasuma harkaan gad tuqxanii bakka inni geessu eegaa. Afwan liinkiin beeksisa garaagaraa irraa balleessitanii afwan aappii liinkiin qaxxataa gara pilaastooraa isin fida obboleewwan kiyya inshaallah akkanatti buufadhaa isiniin jedha. Amma afwan pilaastooraa keessa seentanii
kunoo aappii kana erga barreeffattanii booda open godheen seenaanii wagga open goonee seenne obboleewwan kiyyaa sagalee amma sagalee raayyaa irratti siin agarsiisa garuu kan raayyaa dhiifne sagalee waraabbachuu barbaadan jalqaba wagga keessa seentan oromoo kiyya bakka reekoordii kan argattanii akkana gattuftanii يوسف قدامك سغليك يا اما ورا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلينا محالا اكسغت تقني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الدور فتني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة 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 الله وبركاته في حالة سرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم ورابطن أكسيتي غرا كاني أوديو رافدني أوديو نموغا بكا أوديو هاي تطاني أفوان بكسا أفرا بليتني أما سغلي ما تكون في الأرض أما أفوان سغلي ني ركو قبانتينا أفوان دبتين دي بيسنا غرسيا شهد لمن رقاك يا لا إله إلا الله قبلك زابد بكنيا لا إله إلا الله قبلك زابد بكنيا لا إله إلا الله ولتريد بكنيا لا إله إلا الله شهد لمن رقاك زابد بكنيا لا إله إلا الله ولتريد بكنيا لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله قبلك زابد بكنيا لا إله إلا الله ولتريد بكنيا لا إله إلا الله شهد النبي رقاك لا إله إلا الله قبلك زابد بكنيا لا إله إلا الله ولتريد بكنيا لا إله إلا الله شهد النبي رقاك obboleewwan keenya sagalee kan akkanatti jijjiirratan namoota hedduu fayyadamee namootni buufatanii inni agartee nama 4 urjii 3 jechuudha nama miliyoona 4 tuqaa 3 namni waa'ee tokko warri sirbaa barbaadan warri wala barbaadan hedduu itti fayyadamaa jiran obboleewwan kiyya akkanatti sagalee keessan cheenji godhatanii itti fayyadamtanii insha Allah haga barumsa biraatti walitti deebinutti wassalamu alaykum wa rahmatullahi